Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV kiyyaa nagaa waaqayyoo bakkuma jirtan irratti isiniif baay'atachuun barbaada. Jirtu jecha har'as viidiyoon biraa qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kee maal jechuun keessan oolu viidiyoo baay'ee namatti tolu, baay'ee gaarii barumsa guddaarree akkasumas waan tokko keessaa argatture abdiif amantii qaba. Innis maalidha yoo jettanii walaloo ajaa'ibaan qabadhee dhufee jira. Walaloo baay'ee namatti tolu, walaloo baay'ee miira nama galchu qabadhee dhufee wanroonni walaloon koo kunis itti tolee like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeechaa maatiin haa ta'an isiniin jedha. Obboleewwan koo kallattumaan gara walaloo kiyyaattan isin dabarsa. Dhiirti fuudha baqattee qarreen eeruma diddee maal taatan yaa Oromoo ijoolleen gudii fidde. Dhimma keenyan dubbatiin numaaf dhiisi waan keenya maal ati nagaan qabduu nun gaafattu nageenya. Sichan isin gaafadhaa hin daganne nageenya yoo jiraate galma kaayyoo iyyuu geenya. Dhiirri gumaa hin nyaatumaan baafattanu booree osoma janajjanuu foon maddii isaarraa qoore. Sobeesin fuudha jedhee miseen jaraan barreessa tole gaafa siin jettu sababa fufunaanee wama arge tarreessa. Osoo fuudha sodaatuu maddiin hafe lafeetti kana qofat mul'ata akka gurra illeetti. Janajjanaan hin dhafu erga baargama ce'ee foon qaama isaarraa dhumee surreen itti barrannaan gurdii shamaraan se'e. Itti siqeen ilaale mucaan tasa qallatee lakkisaa gurdii miti surreedhuma dhiiraatu akkasitti bal'ate. Silaa arransi fuudhaana dhageessaa yaasumee onnee keessan adeemta naannofte akka gumee. Erga biyyarraa baate waggaa meeqa turteetta ati garuu durbamoo biyyatti eerumteetta. Natti himi kadafii waggaa 7 geesseetta eerumtuma baate moo ijoolleen moo deesseetta. Ilaamee yaasuutu meenan sodaatii yaatiru an ergansi jaalladhe ilmoon keetis kootuma wantan jibbuuf hin jiru. Amma ni kaansi godhaanan ergadha maatiitti raatimni kee oomeeqa kan argattu baatiitti. Waggaa 7 barga geesse maal hojjette biyyatti kana boodan kuufatta akkaawuntii kiyyatti. Jedheetuu gaggaafata sobee arraba qaree akkasiin galaafata maammadoon qarshii bare. Takkamuu akkas jedha ishee ilkaan ishii kaarruu isii konkona sirrii ishee kana argannaan ani hin barbaadu birri. Ishee nyaarresii kuullee ishee mudhiinsii lookoo isheenan tokko waamnaan daddaftee jeftu ookoo. Ishee hundumtuu hawwu ishee bareeddu teesse otuman argee fuudhee ilmoo tokko naaf deesse. Isheen tiktokii irratti waliin waraabu liibii ishee hunduu jaallatee ilaalu akka tiivii. Kana malee hin fuudhu durba sagaraa duffii jedhee abjoota maammadoon mataa qulfii. Jedhee osoo abjootuu carraansaa jalaa gu'ee boodarra dhaqee fuudha warra jaarsirraa du'ee. Egaa obboleewwan koo walaloon koo har'aa kana fakkaata. Walaloo kanarraas waan baay'ee hubattee abdiif amantiin qaba. Walaloon koo kunis yoo isinitti tolee like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeechaa maatiin haa ta'an walaa jajjabeechuun isiniin jedha. Aga viidiyoon biraatti walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha.